Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni chaanalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu akkamiyyuu nageessan akkam turtan ani nagaa koodhaa Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa samuuna kana dhugaa dubbachuu fi bannee jirra yuutuubii keenya baay'ee hordofaan jirru ifama guddaa isiniin jechaa obboleewwan keenya guyyaa har'aa wantoota adda addaa isiniif qabadhee jira. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo keenya kana amma dandeessan share akkasumas immoo copy link gochuu hin dagatinaa isiniin jenna obboleewwan keenya. Egaa har'a immoo wanta adda ta'e yookaas immoo wanta ajaa'ibaa tokko sin daawwachiisa. Hundumti keessaniyyuu aga xumuraatti viidiyoo keenya hordofaa isiniin jenna jechuudha. Egaa akkuma barame mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo irratti wantoota baay'ee kan kaasan akkasumas immoo fakkisuudhaaf kan yaadan warroonni shakkitoonni ni jiru. Isaan sana immoo guyyaa har'a sirriittiin haggaallanii wanta isaan fayyadamaa jiran yookaas immoo akka sirna mana kiristaana keenya fakkaatutti waaqeffannaa mana kiristaana keenya fakkaatutti deemaa jiru. Mee viidiyoo kana hundumti keessaniyyuu waliin daawwannee yaadee beeku. Hundumti keessan viidiyoo kana ilaalame. Eshi itti yaadesnu egaa jarri kuni dhugaa Waaqayyoon isiniin jedha. Mee isinumtiyyuu taazaba warroonni amantaa Ortodoksii marti keessan mee taazaba yoo isiniin jedhu wanti hundi isaaniiyyuu maal godhu fakkeenya godhatu. Fakkeenya isiniin jedhu fakkeessuuf yaadu. Amma fakkeenyaaf naxalaa akkuma keenyatti fudhatanii uffatanii laaltanii addaraasha keessatti jechuudha. Naxalaa akkuma keenyatti uffatanii lammata immoo maal godhu ashibshaboo akkuma keenyatti ashibshabanii ilaa gaammoo simmeet isaaniitti kee yoo ol utaalan argina jechuudha maatii waan Waaqayyoo. Laalaqa asirraa maal hubannaa manni amantaa keenya ishee dhugaa ta'uu ishee laawwadha. Manni amantaa keenya dhugaa ta'uu ishee isaan immoo fakkeessitoota ta'uu isaaniiti kan hubannu jechuudha. Fakkeessitoota maaliif yoo jenne waa'een amantaa keenya yookaas immoo waa'een sirni mana kiristaana keenya ittiin gaggeessitu hundumaayyuu ni fayyadu. Ni fayyadamu jechuudha. Naxalaa haala kanaan amma naxalaa yeroo kan maal jedhu sini naxalaa uffattu maaliin hin jiru. Har'a garuu immoo isaan ofii isaaniitiin akkanatti jechuudha naxalaa uffatanii bifa nama ajaa'ibuun dhugaa Waaqayyoo addaraasha keessatti yoo wanni argina jechuudha. Kanaaf waa tokkoon isinitti hima maatii waan Waaqayyoo obboleessa kiyya yookaas immoo hiriyaa kiyya tokko ture. Innis immoo amantaan isaa beente yookaas immoo amantumaa kana jechuudha. Na yeroo hundaa maal godhaa dhugaan isiniin jedha waan taasisameedha waa irraa barattu ilaalama. Maal godhaa ganama faarfannaa isaanii dasti yaaleenyinu kan jedhu tokko hin faarfata. Ganama jechuudha. Guyyaa keessa ga'e immoo faarfannaa Ortodoksii kana faarfata. Ilaala dhaggeeffadha. Guyyaa keessa ga'e jechuudha. Galgalarra yoo ga'utti immoo maal godhaa sirba itti gaddisa. Na warroonni amantaa Pirotestaantii keessa jiran kun dhaabbata hin qaban. Maaliif jennaani amantaa dhugaa ta'uu ishee hin shakku. Dhugaan isiniin jedhaan guutuutti hin amanan. Maaliif amantaa sirrii kan taate Ortodoksii kana irraa korroju wanta hundaa laafadha. Garuu amantaa san keessa jiru maal ta'a faarfannaa keenya dhaggeeffata. Laafadha. Kanaaf warri shakkitoon yeroo hunda isaan akka isaan ittiin wanta lalan maalidhaan faarfannaa keenya dhaggeeffachuudhaan maal ta'u faarfannaa keessan nuti ni dhaggeeffanna. Isin yoo faarfannaa keenya dhaggeeffattanii nuun jedhu laafadha. Siistama kanaan nu argatu. Nutis immoo isaan iyyuu kan isaan ikkoo durumaayyuu maalidha amantaa shakkaadha. Laafadha. Shakkee wanta dhufeedha. Argitanii? Kanaaf wanta shakkanii keessaa bahaniif dhugaa ta'uu soba ta'uu yookaas immoo
qabatama waan hin taaneef jarri kun yeroo hunda maal ta'u ni raafa'u jechuudha. Ni raafa'u Mikaa'el yeroo hunda jechuudha. Inna maal hubannaa sirraa amantaa dhugaatti hirkatanii amantaa fakkeessanii biizinasii yookaas immoo maal gochuu diinagdee daldala mana amantaa keessatti taasisuu jechuudha maatii Waaqayyoo. Kana qofa miti dhugaa Waaqayyoon isin jedha. Meeshaalee fakkeenyaaf maqooma qabatanii xinaaxilii qabatanii kan tajaajilaa jira. Yookaas immoo addaraasha isaanii keessatti jechuudha. Yoo meeshaa keenya kana fayyadaman ilaaltan. Viidiyoo kanas daawwadhaatii waliin adeemnu mee daawwadhaa kana viidiyoo kana baay'ee nama dhibu dhugaa. Egaa akkuma argitanidha viidiyoon kun jechuudha. Addaraasha isaanii keessatti kan waraabamedha jechuudha. Laala wanti nama dhibu tokkoffaa maqooma qabatanii jiru jarri kun. Lammaffaa sinaasilii qabatanii jiru. Meeshaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan ittiin tajaajiltu kan ittiin yeroo hunda sirni maahileetii ittiin gaggeeffamu isaan maal gochaa jiru? Sanuu warabii isin jedhamu dhugaan isin jedhamu. Baay'uma nama rakkisu. Yoo isin jedhu wanti isaan hin goone hin qaban fakkeessuudhaaf amantaa keenya kan fakkeessuudhaaf wanti isaan hin dhamaan hin qaban bakka wanti hundaayyuu godhanii jiru jechuudha. Maal godhu takkatu warabii dhiyeessuuf ni yaalu takkatu immoo faarfannaa keenya faarfatu. Inni biraa immoo maal godhu uffata yookaas immoo naxalaa uffatanii akkanaan tajaajilu. Maalidha? Ergaa amantaan taane ergaa korjaatee maal ta'a karaa Ortodoksiitti yoo makaman yookaas immoo mujummaa Sillaaseetti makamanii yoo mana kiristaanaa kanatti waaqeffatan. Na dhugaa Waaqayyoo baay'ee nama ajaa'iba kan isaanii kun booda garuu gara itti deemu baay'ee nama dhiba jechuudha maatii Waaqayyoo baay'ee nama dhiba gara isaan itti deeman kun baay'ee dhugaa Waaqa maaliif jennaan ilaalaa jirtu gajateef dhaabbatan qaban jirri. Dhaabbatan qaban wantuma amantaan keenya godhe kan godhuuf yaalu. Wan biraamu waan tokko godhan dhugaa Waaqaa isin jedha. Waan tokko. Kanaaf asirraa maal hubannaa amantaan achi keessa jiran kun dhugaan isin jedha. Amantaa sobaa fakkeessanii kan hojjetanidha malee isheen dhugaa kan taate Ortodoksii ta'u ragaawwan baay'ee waliin dhiyeessuu dandeenya jechuudha obbolee Waaqayyo. Kanaaf hundumti keessaniyyuu bifa akkanaatiin isaan isin gorsuuf yaalu. Tokkoffaa maal godhu faarfannaa keessan nuti akka itti dhaggeeffannu faarfannaa keenya dhaggeeffattan isiniin jechuu danda'u. Lammaffaa immoo barumsa fakkeessanii yoo isiniin jedhu barumsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos manni kiristaana keenya barsiistu jedhanii fakkeessanii isinii qulqulloota yookaas immoo Maariyaamiin waaqeffattu jedhanii sobanii akkasittiin isin dogongorsuuf yaalu. Kanaaf hundumti keessaniyyuu irraa of eeggadhaa. Irraa of eeggadhaa dhugaa Waaqa. Sirriitti of eeggannoo cimaa kan gochuu qabnu bara kana keessa jechuudha. Bara kana keessa. Maaliif jenna baay'ee ulfaatan dhugaa Waaqa. Waaqayyoon garuu laphee deebii isaanii faalaatu malee baay'ee ulfaatanii jechuudha dhugaa. Na akkuma ilaaltanii dhaabbatan qabanii hundumti keessan garuu amantaa keessanitti jabaattanii gaaffii qabdaniif gaafattanii akka itti fufnu fedhaa fi eeyyama Waaqayyoon ulfaatu eebbifamu.